Masjiida dhorkamaa ta'uun beekamaadha. Namni itikaafa seene tokko hanga itikaafa isaa san fixatu warra isaatiin waliin jiraatu dhorkutti jira. Namni bakka kanatti itika masjiidaa bakka waliin jiraatanii miti bakka warra maatiidhaan waliin itti fedhii waliin godhatanii miti wannuma dhorkutti jira. Itikaafa seennaan achii bahee hanga itikaafa isaa sun fixatu yoo bultii 10 seenees hanguma seene san hanga fixatutti warra waliin jiraannaan ni badaa jechuudha itikaafni. Guutumatti hanga itikaafa raawwatutti jechuudha. Amma akka waan biraatti yeroo hajjaan tokko nama argame baanii faa waddaatu waa nyaata akkas jechuun kun inuma argamaa mi wanni akkasiis maatiitti dabalamu yoo argame itikaafa jechuu barbaade. Eemma nyaataa fa'aa fudhachuufis bahuun ni jiraata. Haajaa jabduudhaaf yoo ta'e malee itikaafuma sanuu gadi hin baatu. Kanaafuu kana jidduutti warratti yoo dabalamtee warraa wajjin quunnamtii saalaa adeemsifnaan itikaafni ta'e ni badaa jechuudha. Sanirraa eeguu qabdaadha. Eewa, maashaallah baarakallahu fiikum. Ayyeena afe. Gaaffii biraa. إبراهيم عمر. أيه إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه. أستاذ بقنا يا نفسن. بقنا قال أيضا ما شاء الله ما شاء الله. أيه تفضل إبراهيم. عندك يا أيوة. نعم فكرت نستأذن جرتني. أيه. إيسان تنجر. أيوة. أنا أستاذ مي آيتا يبقى في سجلتمي تكا سندرتي وقتلوهم حيث ثقفتموهم جتشون كن كيسون سيسان كمي. وقتلوهم جتشوني isaanii lolaa yookiin ajjeesaa heeyisu saqiftumuuhum bakka qunnamtanitti jechuun yeroo isaan isinii lolanii lola eegalan bakkuma harkanitti lolanii jechuudha. Majjiraan qofa keessaa baate majjiraan keessatti yoo isaan isinii lola achitti eegalan malee achi keessatti isinii lolinaa jechuun jedhama. Bakkuma gartanii hundatti ajjeesaa jechuudha. يعني يوم يسال لولا إيجالان جتودا إسانuma lola eegalan duraanuu ayata duraa keessatti waqaatiluu fi sabiilillahi alladhiina yuqaatiluunakum jedhaa warra isinii lolan jechi eegale waan ta'eef waqtuluuhum haythu saqiftumuuhum jechu lola eegalanii odoo jiranuu walitti suliin taane walitti araaramne bakkuma gartanitti fixaa jechuudhaan dhaabbatina. جزاكم الله خيرا. هاي قاعدين براوان جرتنا تنفكاتو من الركبات اللي ننجرو قال إن شاء الله قال بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. إن شاء الله تفسير سورة بقرة آية الإباطي سجلتني جهر رائي جلة غرغر ربي تيوتي
وأتموا الحج جتون الجيجوتا والعمرة عمرة أس جوتا لله جتون ربي في جت جوتا خرجت الآبون سرئمتي جتو أما حجي داس إيجلان عمراس إيجلان أيه جوتا يوكين أركانا في شروط سيدا إيه وانتوتا إسيد أخبر باتيسو جوتا تما حجت جتشارا فإن أحصرتم جتشو يور أوركمتن خرطم مالين عدوي فاتان يوكي دكوبسة فآن يوكي نمو غرتيغا عذري أداتي يوني في أوركمتن فما استيسر جتشون وان إسني لافيتو إسن رجري جتشارا فعليكم إسن رتتا ما استيسر waan isinii laafe minal hadii jechuun wareega irraa jechaadha. Wareega hanga isinii laafe jechu. Amma fakkeenyaaf gaala torba yookiin loon torba yoo kanan dandeenye tahee re'ee yoo re'oota qaluu jechaadha. Aboo namoonni aduubiin karatti dhoorkite. Bakka san ga'uu kan dhoorkite jechu dhukkubsatee fayyaa dhabee bakka san hajjii fi umraa baheef san yoonii fi dhoorkame jechu bakkumatti dhoorkame sanitti wareega qaluu jechaadha. Akkuma ergamaan faan sallallahu alayhi wasallam gaafa Hudaybiyaadhaa karatti dhoorkaman laamma achumatti qalan wareega isaanii. Akkasitti wareega irraa waan isinii laafeetu isinirra jireechara. Walaa taxliquu hin haadinaa ru'uusakum jechuun mataa keessanii hin haaddatinaa jechu. Rifeensa hin haaddatiinaadha hattaa yablugal hadyu hanga wareegni sun ga'utti maxillahu jechuun bakka isaa hanga ga'utti jechaadha. Yerootti qalamu san bakkatti qalamu sanii san gaga'utti jechumma. Yeroon isaa yeroo tamiree kurna zilijjaadhaa. Gaafa gartee gaa kurnaffa'aa san guyyaa kurnaffa'aa san gayu bakkinis bakki inni itti qalamu eeysa mina jechu. Bakka dhiignitti buufamu san hanga ga'utti yeroo maasiisi qalmaa san hanga ga'utti mataa keessan hin haaddatinaa jechumma. Rifeensa haaddatuun achi booda tahaa jechuuf deemagaa. Yoomma hoo udriin jiraatte hoore faman kaana jechuun namni teejee kunoo rabbiin minkum jechuun isinirra mariidan jechuun dhukkubsataa namni ta'ee sababa dhukkubaatiin gara rifeensa haadu'uutti dhaqe jechu. Oo bihee yookiin kan isatti jiraate adan jechuun rakkinni mirra asihii jechuun mataa isaarraa. Mataa isaatti yoonii fi dhufe jechuun injiraanfa injijiifa wantoonni kan akkanaa kun itti dhalatee yoo ka isa rakkisu ta'e jechuun. Hoggaa akkasii ni haadamaa fafidyatun jechuun kafaltii turra jira namoota sababa dhukkubsatuutiin rifeensi irraa haadamutti dhaqe. Sababa maaseese injireenfaan itti dhalatuutiin gara haaduutti gara rifeensa san gartee gaamma firraa haaduutti nama dhaqe fafidyatun jechuun fa'aleehi isarratti ni jira. Fidyatun jechuun kafaltii turra jira min siyaamin sooma narraa kan taate kafaltiin sun jechaadha. Ow sadaqatin yookiin sadaqaarraa kan taate ow nusukin yookiin qalma wareega qaluurraa fatee dhiiga buusuu jechaadha. Amma saniifuu hanga wareegni sun bakka isaasan ga'u yeroo gartee gaa wareegni qalamu hanga ga'utti rifeensan haaddatanii jechuudha. Yeroon isaa guyyaa kurnaffaa zilhijja'aati jennigaa. Bakki isaatis mina jechuudha. Odumachiin ga'iin namtichi immoo rifeensa haaduu sababa rakkinaatiif yoo katti dhufu ta'e jechuudha. Maal godhaa kanaaf rifeensa haaddatuusaa kanaaf ni kafala jechaadha. Soomana
yoo kanan dandeenye immoo sadaqaa kennata oo nusukin jechuu yookiin wareega qala galma qala dhiiga buusa jechaadha. Amma kana keessa ni filannaa qaba jechuun kana filannaan kaayameef. Fa'idaa amintum jechuun yoo nagayaan dhaqxan amma karatti odooniif hin dhoorkamin ayyee aduwwiidhaan ayyee sababa dhukkubaatiin karatti odoon dhoorkamin nagayaan hoggaa kaatanii bakka san geessan jechuu beeytii bira faman tamatta'a jechuun namni qananee je bilcumrati jechuun ayyee umraa hojjetee irraa hiikkatuudhaan ilal hajjiin hanga yeroon hajjiidhaa geessutti jechaadha. Tamattu'a jechuun ammalaa ji'oota hajjiidhaa keessa umraa hojjetu jechuu. Ayyee umraa hojjettee fixxee ayyee hanga yeroon hajjiidhaa guyyaan yoomuu tarwiyaa jennu san guyyaa 8ffaa zilhijja'aati hanga sanitti jidduu tanatti qananee jechuu tamattu'a godhee. Famasteeysara jechuun waan laafeetu waan isaa laafeetu irra jira namticha san mutamatti'ee kana jechu minal hadii jechuun wareegarraa waan isaa laafeetiitu isarratti jira jechaadha. Amma mutamatti'een wareega akka kafaluu nutti himee jira asitti. Qaarileen namni hajjii fi umraa walitti qindeessillee ni kafalaa. Ajjaadha. Eyyee inni immoo ifraada godhu hajjii qofaa wareegni gara kanaa isarratti hin jiru jechuudha. Amma tamattu'a jechuun kun ji'oota hajjii keessa umraa hojjetuudha jennaan. Ayyee hajjii dura gartee gaa umraa dabarsee umraa isaa fixatee achi booda hajjii eegale laamma inni. Ayyee famasteeysara minal hajjiin wareegarraa waan isaaf laafeetu isarratti jira. Faman lam yajid namni immoo wareega isa hin argatin osiyaamu 3 ayyaamin guyyaa 3 soomanuutu isarra jira fil hajji hajjuma keessatti jechaadha. Guyyaan 3 inni soomanu kun ayyaamu tashriiq 3 jechu ayyee guyyaa 11ffaa 12ffaa 13ffaa guyyoota kana ayyee achitti soomanuu dandaya. Wasaba'atin jechuun 7 immoo إذا رجعتم جتون وقادي بتني قربية إيساني إتشارا تلك جتون سينتم وللرت جتو سديه في تربة 10 كاملة قد أنقوتو إيتم تنيفو قيا قد أنصومنوتو إسر الجرا نمن وريقا أركتين جتو تمتع هجتي أيه قرتي قمان تناديق وريقا سيوني في أبي مال قد kudhan soomanuu isarra jira. Kurna kana immoo sadichi keessatti 7 immoo hoggaa biyyatti deebi'e jechaadha. Zaalika wareega qaluun dirqama ta'uun sun liman lam yakun jechuun naman tahiniif ahluhu maatiin isaa haadiril masjidil haraami bira masjidul haraam warree masjidul haraam bira jiraatu naman tahiniif jechaadha. Ayyee warree masjidul haraam bira jiraatu immoo wareega qaluun isaan irratti hin jiru tamattu'a sanillee yoo hojjetayya. Isaan kanarraa bilisa jechuudha. Warri immoo tamattu'a hojjetee wareega qaluun isarratti dirqama ta'u warreen bakka fagoodhaa dhufanii jechuudha. Ayyee warreen achi keessa hin jiraanneef wattaqullaha jechuun rabbi sodaadhaa jee rabbiin. Wa'lamuu beeka anna allaha shadiidul ciqaab. Rabbiin ayyee cimaa adabaa ta'u adabni isaa kun jabaa ta'uu beekaa jechuu. Saniifuu isa sodaadhaadha akkaataa ibaadaa hoggaa hojjettan akka inni isinirraa barbaade sanitti geggeessaa jedhe maashaallah. Al-hajju hajjiin ashhurun ma'luumaatun jechuun ji'oota beekamoodha. Waqtul hajji jechuun alkalaamu malaatu mudaaf hin jaanne. Yeroon hajjiidha awqaatul hajjiis jechuu dandeenya laamma. Yerooleen hajjiidha ayyee ashhurun ma'luumaatun ji'oota beekamoodha jechu. Akka ramadaanaa sanfaadhatti yeroo isaa isinii himuun hin barbaachisu jechu. Maaliif jennaan wanni kun Nabiyyallaa Ibraahim irraa kaasee hajjii waan hojjetamaa jiru isinuma birattuu yeroon isaa beekamaa
je'ee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Amma ji'oonni kun Shawwaal, Zulqaadaa, وعشر من ذي الحجة قرن ذي الحجات يجتمع أيه جئون حجيدا يرو خنا يجتمع يرو لين حجين يرون حجين الأتمتو خيسة هجتمتو يرو خنا شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجاج يجتو قرن ذي الحجات يا فمن فرض جتو نمن هدته فيهن جتون جئوت سنكيس الحج جتون هجي نمن هدته جتو فلا رفثان إيجاجي هدأتي بودا والرئيفيتي ولي كنمتي سالا أديمتتون هنجيرو جيتشارا أكاسو مماسي جلبولتي كنمتي سنيلي وان غرا سنيتي إسا جيسولي في الرائيقو قبا يوكين هو فلا رفث جيتوني أيه جيتشا واي جاللا أيه غرا غرتي سنيتي نما أوفو توكو دبتو الرائيفيقو قبا جيتشارا فلا رفتان أيه كنمتي سالا ديمتسون هنجرو جيتشو إيجاجي داتي بودا ولا فسوق أيتوني أيه شريعة رابوني سنجرو معصية إيجاتو قبا جيتشو ولا جدال في الحج أيه مرميني سيوخي فالميني سنجرتو في الحج جيتشو نجي خيستي ونكن gara wallol uttinama gey salam jidala jechuni aye wan to ko khasani wan sanidatti aye walitti falmi waye wan nama arsufa gara sittinama gey salam kun kanarra if egu qawa jechu namni ihfama egale tokko ichara wama tafalu wanisin hujjatan min khairin jechun tolturra wanisin hujjatan ya'lamuhu Allah rabbini sanmu biqa isin dura lafattin dhiisu isiniif galmeeysa jechaadha watazawwaduu jechuun sinqeeyfadhaaje khayrii hojjechuudhaan ayyee yookiin ammoo gizee hajjiidha sinqii fudhadhaa jechu harka duwwaan deeminaa sinqiin jiraachuu qaba waan karaa kanatti nyaattanii fi hangachi teeysanis nyaattan hanga mana keeysanitti galtanis waan nyaattan sinqii karaa kanaa fudhadhaa jechu فإن خير الزاد الرجال سنكيدا التقوى يجون صدى ربيتي قروم مغرتي سنكي واي الدنيا تنا سنكي فردا يجورا يوكين هو أي فإن خير الزاد يجون الرجال سنكي التقوى يجون وان فولا نمار رائفين إيغاني خدار را وانت إفين إيغان سني يجورا akkalamanittu huni hiikama sinqii hunda caaltu sodaa rabbiitii yookiin hoo ayyee irra caalaan sinqii waan fuula namaa dhaabbatanii kadhaturraa ifiin eegansanii jechaadha kuni sababnummaan inni itti bu'eehu ayyee warra yamaniitiitu sinqii dhiisanii dhaqaniiti hajjii keessatti booda gargaarsa kadhatuu mudatanii jaan saniif rabbiin subhaanahu wa ta'ala watazawwaduu je sinqii fudhadhaa jechaadha fa inna khayra zaadi taqwa irra caalaan sinqiidha waan fuula namaarraa ifiin eegdanii waan kadhaarraattiin if eegdan sani wattaquun jechuun anuma sodaadha yaa ulil albaaba yaa warreen qalbii qulqulluu qabdan jechaadha ليس عليكم إسن الرتنتان جناح جتون دلين انتان أن تبتغوا جتون بربادتو خيستي فضلا جتون رزق من ربكم ربي خيسن الذات بربادتو خيستي جتون يرو حجي أفدايتان أجت مغرتي غوان توكو توكو بتتني دلدلتني ترفي جلار كتني خنان إفغرغارو خيسر ركون انجرو اتشارا kunis amma sababnimmaan nuzuula isaatu yeruma san sahaabota keessaa namoonni gariin maal godhan ayyee waan garii bitanii gurguranii jalaa waa baafatuu eegalan kana gariin namaa dil itti lakkaawee jawwaan san hajjii dhuftanii akkamitti immoo waa bittanii gurgurtanii hin ta'uu jennaan sababaa sanitti rabbiin subhaanahu wa ta'ala himee ليس عليكم إسن التنتان جناح دلين انتان ركن ما ننجل أن تبتغوا جتم في أن تبتغوا جتم
بربادته خيستي فضلا جتشوني رزقي من ربكم ربي خيسني ذاتي بربادته خيستي تشرا فإذا أفضتم جتشو يرو ديبتا أيه وقاني في الأنقلاتا ديبتا من عرفات عرفرا أما دابت عرفاسان الدا وقاني في جرى مزدلفا ديم تنجتشو فاذكروا الله يجو ربي ذكرا يجو ديم تخنا خيست ذكري قدو برباجس عند المشعر الحرام بك مشعر الحرام سنت يجارا مزدلفة برت يجمع بك مزدلفة جيجارا مشعر الحرامين مزدلف جمع بك مجام تساني بك صلاة نت جمع مساني يجارا أيوة تسبيح قدو لا لبيك ذكري لي غرغرا تكبيرتا خنا ربي ذكروا برباچي سيچورا واذكروه يچور ربي ذكرها كما هداكم لما هداكم كافتين تنتعلي رجالا وان الناس كجيل جيف جيش ربي ذكرا وإن كنتم هي حالتا تني ترتنين من قبله جيشور ربي نسن كجيل درت من قبله جيشوني هي إرجما عن درت من قبله يجون قرآن خنا غير خيسانيت في دون درت جيتو أما هأتي من قبله داتون أيوة هداية رت ديبو دنديسيان ربي نسنك جيتو سنين درت يوكي نمو من قبلهن قرآن عن درت يجون من قبلهن إرجمات عن درت هندنو سر إيجان أي حالتا تنين جيتو إني مخففة من الثقيلات أيتما وإنه كنتم جج أي هالا إسن تاتني ترتني من قبله ربي إسن كجل تندرتي لمن الضالين جلتو ترى هالا تاتني ترتني ججارا ورين ولا لان جلتني قراملي ديمان سنيفو مبكتنا تقا شكري نعمة ربي إسن كجل سنيتي ربي ذكر ججورا يوكي نمو كافتي خنا بكرتيس إيسو دندين يعني واذكروه ربي ذكرا كما هداكم جتشون أكما إنسان كجيل جتشارا إرجما إسنت إرجؤون أيوة هجي تيسن ذكر عبادة هجتن أكما كجيل فما ربي إتسني خنسن أكا إرجما إتسن برسي سنتي ربي ذكرا وإن كنتم من لتاتني من قبله جتوني إرجما سنين درت من قبله ربي نسنك جلتون درت من قبله يجون قرآنا درت لمن الضالين أيه ورين جلتو ترى يجرا ثم أفيضوا ثنبودا ما سيسديما أي سرا أيه من حيث أفاض الناس بكما نموني إرادي مسن إرادي ما جيجرا عرف الراخ أني مزدلفة رفلام أيه مزدلفات نرام ماسيس غرمنا جيجو أيه غرغرتي غمان تنهجي سنبوداتي تيجرا يوكين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناسوني عرف مسن إرادي ما جيجو سني سمغرتي أجدك آتو مجرا أكاسيت غرا مزدلفة را غرمنا ديما جيجرا كنما قريشو تاتيتو waan hin taane hojjetaa turiyaan nuti humsiidha warreen haramaati harama keessaan baanuu ja'aniiti bakkuma muzdalifaa tana dhaabbatanii usanii deebi'an jedhan waan achi amma arafaa sin dhaqan ayyee gara minaatii sin goran asuma keessaa deebi'an qureeshotaa fi warreen qureeshotaa waliin wal tahanii jiranis waan akkasii hojjetuu turan jechaadha nuti humsiidha jedhaniiti ayyee as keessaan baanuu namoonnummaan biraa deemanii achi arafaas dhaabbatanii ayyee gara minaatii isaa deemanii jedhanii usanii deebi'an jedhan isaanasi sani rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa thumma afiiduu je'e jechu duuba tartiiba keessatti imma bakka kanatti laa فإذا أفضتم من عرفات جئجرة عرف الراوغاني في ديمتن جرى مزدلفة جيتشو فاذكروا الله عند المشعر الحرام أكسن جنيري أما ديبئي ثم أفيضوا عرفوا متى ديبئو يوتي ترتيب نكون أكمي ترتيبا ذكري جيد أمالي
tartiibuma dubbi'itti jedhan kamtu dura ture lemma ayyee summa afiiduu min haysu afaada annaasu iyyuu arafa dhaabbatanii chirraa dhangala'uu chirraa yaa'uu san iyyuu ka hiiknu ta'e badii qureeshotaa san keessatti himu jira akkamii jechuree hoggaa akkanaa saniis hojjedhaa jechuma malee saniis hojjedhaa jechuma malee lammadachi deebi'a ammaasichi ka'aa jechuu miti jechuma ma'anaa waawattiiti jedhaniin summaan tun min haysu afaada annaasu bakkuma gartee gama nabiyyallaa Ibraahim faan irraa deebi'an san annaasuun kun nabiyyallaa Ibraahimii fi warreen zamana saasan yookiin annaasuun kun ummattoonni biraa jechu qureeshiidhaani isinis achumarraa dhangala'aa achi dhaqaatuma achirraa deemaa jechuun jira wastaghfirullaha jechuun rabbi araarama kadhadhaa inna allaha ghafuurun rahiim rabbiin gabroota isaa muumintootaaf araaramaa rahmata godhaadha jechaadha فإذا قضيتم جتون وقاني فراوة وقافي مناسككم وجيلي الجيلة تيسن وقاني في فتاة جمّا فاذكروا الله جتوني رب ذكر ماسيس كذكركم آباءكم أكا أبوت خيسا ذكرتن سنتيجارا قريشي آتي تؤادت ماسيس درتما وهقا وجيه الجيلة فتاة deebi'anii waa'ee abboota isaanii kana gatta'anii sirriitti seenaa isaanii tana haasawanii waa'ee isaanii dubbatan jechaadha. Sanimma rabbiin fadhkurullaha ka dhikrikum aabaa'akum akkuma abboota keessan dubbattan sanitti akkuma abboota keessan yaadattanii dubbattan sanitti rabbi dhakkaraa ow ashadda dhikran ow idraa bijamaanaa baliiti bal ashadda dhikran inumaa san caala rabbi dhakkaraa jechaadha. Bakka kanarratti gariin mufassirtoota maal ja'an ammoo fadhkurullaha rabbi dhakkaraa ka dhikrikum aabaa'akumiin akka abboota keessan yeroo daa'imummaadhaa dubbattan san daa'imni hoggaanii fi jalqaba dubbachuu eegalu abbaa jechuun eegala sanitti aansee immoo waa'ee haadhaati haadha yaamuudhaan eegala jechaadha. Akkuma gartee gaafa daa'imummaadhaa haadhaa fi abbaa keessan abboota keessan dubbattan san akkasitti rabbi dhakkaraa jechuun rabbiin hujii hajjiidhaa dalagaa kana nagayaan isin ficcisiisuuni waan shukrii isaa barbaachisu dhikrii bakka kanatti cimsuu qabdan jechaadha. Ow ashadda dhikran bal ashadda dhikran jennu hanqa abboota keessan dubbattan san caalaa rabbi dhakkaraa jechaadha. Faminan naasi jechuun namootarraa ni jira. Man yaquulu jechuun nama ju'uu jira. Yeruma sanuu waggaa du'aayii godhatumma. Rabbanaa yaa gooftaa keenya aatinaa fi duniyaa addunyaa keessatti nuuf kenni. Wantoota gaggaarii nuuf kenni jedheetuma waa'ee fedhii lubbuu isaa ta'a addunyaa qofa kadhatee dhiisa. Wamaa lahu jechuun haala isaaf hin ta'iniin fil akhiratti min khalaaq carraan haala isaaf hin ta'iniin qoonnummaa nu jechuudha. Waa'ee akhiraa keessan buusu waa'uma addunyaa tana kadhata jechumma du'aayii gizee kadhattu akkas godhuun sirrii miti laamu. Multazanfaa jala dhaabbatee nama fulus juufa'aatiitu bahee umma zamana keenya kana gaafa durii sunuma jira laa wanni sun waanuma jiraati addunyuma qofa kadhatu jira jechaadha. Addunyaa qofa kadhatu irra dhaabbatuun gaarii miti. Waminhum jechuun namootarraa ni jira. Man yaquulu jechuun nama ju'uu jira. Rabbanaa aatina yaa rabbi nuu kenni fi duniyaa addunyatti hasanatan jechuun gaarii nuu kenni. وفي الآخرة يجون آخرتيس الدنيا قفا متي آخرتيس سنة تلتون وكن خجؤ جروان غاري نوخن خجؤ جريتشرا وقنا عذاب النار عذاب إبدا سنرا يا رب نتكسي خجؤ جريما خد أبوتي خد تجتو الدنيا قفا متي الدنيا في آخرس ولتك أبي خد تجري أولئك يجون سانك كسيسا لهم جتون ثاني تها نصيب جتون قوني مما كسبوا جتوان ثان جتن الرجاء
يوكين أمو نصيبنين قال النجتشو مما كسبوا جتشو وان سانو جتنفسا أي يوكي وان هجة سنف من داني ساني تهادا والله سريع الحساب الله ني سفسا قرماتات جتشرا إيه قرمان نسا سفساني إيه عالم الدنيا خنقوتو يرو مقباب دوتي قرماتا جتشو ما شاء الله amma du'aa yeroo godhatan waa'ee addunyaa qofarra dhaabbatuun gaarii miti ayyee walitti qabdeetuma addunyaa fi aakhiras akkasitti kadhatuutiitu gaariidha. Darsiin teenya taadhaan tana fakkaatti warra waan barateen fayyadamu rabbiin waa godhu barnoota keenya barnoota faayidaa barnoota kheyrii barnoota barakaan keessa jirtu rabbiin nuuf haa godhu. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رحمن الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.